amni riskol al gutun isa adida kan asi gurati asi nadi man kami lagi jajalak tilal hangkacit Oh boy adi hari sudah ayo mani baba khakasa mi bude no sani mi dibar sahiba wan maduga jirabar normal adi khanta umale kalara no basta dir bo no isi tare no jilala asinan kuna kana adi kuna dida baka sayo agarte ودي خنال والله انا اللي فلانه ومال وني انفكشن شجري دا كسغو دوانسن يرو دووني نكري اما اني وانت كانجين دواتا كاجر ريسكو انا تو مالله يامبيتا سيغالي نين ارغافي بكاي سانجريتي يو افيغور بادنا انا دولني والله بالله كان في دامي ارمو ما بتاچو دابر اما ماجي مجيو دو ريسكونا لا داوي دلان ني اگرتي وان دلان بيتي اتكلي بيتي صاحب ناي مي انيمو harka kan ke baka guracho kan agarte harka kan ke baka guracho ka bata krema jira farmasi demte bitatta normal sita duba masani tu ba dagai mustaqima lisani yo guracho nte dagai mustaqima yo guracho dibani tu maqama lisani dikatani mustaqim umara dibani firra nagiyati firi da baka وحتى والنسان كريم نسان جيتو وان اكنا واي راها سكنا غروچ exactly mari fini beda amasa umata faranjina kare gafa bahara da kan jechu bahara bira gafa uwa kuda tadi de membar kama undati dibani aka kamni sani gu guracho ne sigale mi haye kenya gana baka sani miti sai gana shi grave ran faga ni brother ban saki mani grave ra gana faga ni meris ko fagatan ne ta temma وان كلنا نورو شينا كنا غوتو جاموجا جتي جامش نو بشام بومبا ayo mutane yabo takharuta kafan shakhi nishin jetu jarsi klasi gasat dage mali rizqo wonno mali Ops. Rizqo Sena akamitin fi dadda islam jatan rizqo awada ge khami ko jamu ta kani ta tiranta rizqo nadage rizqo sindabri nadage qalide nadage magge tokko jala magge miti je urban ko magartuda akam la zambi dara ana to afansi khay jina fani khafi I am freedom my brother ani afani khafi yo inni afani daga ko na hija makansi na hija nadagai ani afani khafi afan jala aga batu rufe yo sibire jiran dala da makansi na hija kuno na hija magge miti je urban makam برجزي أكنا سيجا في الرادوني شخخ نجاكرت والله ما جت rizqo ما جت سجله كمان سنجي أبو في النيسا باسي هركو كنا قرلا شخخ gabaru ma oru kota harkana wala bi shaka rizqo sani midiyar inta la kajira kharu jani yo khan karu jani ni yaro isina jike sa shaggo tu jarsi kilasi dage mal cinki na gote riba na kutan ganama dalagan ka bajani bara wallahi shakha galinunke amma kana agonu rizqo tenya de ngadalle kuma sinje walina so ne turena fakat rizqo balage miti wan fete ata du balagu matan kam sabrina sanati man fone rizqo ti yaot mangudu man ser kadda rizqo amma sabrina furu demta magge sabrina furu demta wallahi khalid na ta jirti wallahi billahi yabo ane nadage dubai o fute amma live irra walin duftani yoga hoji kasi live radila akanu magodin jan lip na jin jan akat lip me kam jetti lip akare furis pande style da bar saiba gana bado wanta kambe ni ta khunara masinjetu akana rafuna masinjeti bar brother dalale laki gafa khani jarsa yarti wali galu da dabani jarsi gejje jan isi laki walin jayatin sheikha bira walin da kambo abona da gefadu sheikha bira gafa walin da kan nadage khasna sheikha bira gafa walin da kan mendi kamichi isi sinjejen me durisi jabu me kamichi akamichi steten isi nol garagal tekifte akami faru chisi jenne mas ni chifte gajjela mena dis sabo le wanti Khalid sagale sabna hada to ko mutan sahib ni khayya to ko kana ya ko fumti jo san ramara de bitin da Khalid mi jasan
dabbaa ishiitiif qaama Wallaahi isii laziim. akkana jooruun arki wallaahi waa Dumna yaaboo dumna. no Haala kanaan. Khalide tiyaabar haa aboo waa takka hin qabaatin hin fadhu ani dubrummaa maarri ani hin fadhu saahiba kana hunda gin maali irraa fadhanii beektaa isiin baanagummaa hin qabdu Eenyu isa? timi Eenyu? akkisiin jette hayyee haa oguu laata gunturroon namaa guddata hay akkas taanaan bani adam timiraa fi aannan finna haa rakkoon qabu jiisan itti jirra aboo itti jirra Usmee booti. Oot risko obs risko duraanii itti jira timira aannan waa hunda risko itti Kunoo itti kute timiraa fi aannan ikkute. suuf timira Kunoo itti kute. aannan kana inu aannan ittiin jira jiin mucaan jibba bira hidhee deemu ittiin jira waa takka yaadiin jiin Dumne. ammaa nyaata eegallaatiti itti jiraa jiin waa hunda itti jiru romaantik eegalla Ah? romaantik eegallaniin dhufa hiraata godheetiin dhufa romaantik eegalla suufa kayyee dhokoottu sin jetten eegisin jette romantik aboo isiinis maal rakkoon qabu jiin ayyee rakkoon qabu jiin Gurbaan michiyyoo fudhatee galee. si fedha jiin ayyee dura Gabaadhaa malee jenna michi. Kunoo. Aki jette hiraata Timiraa fi aannan ikkuteen innis. ayyee timira afaanan nyaadalin seeguu jira jiin romantikii miti fiizik samirratti si nyaadda jiin samirratti Samira sallama kaayyatanii samira bal'ootanii duba. Gaafiin isii amma abbuma fedhe guusiin wanni jechuu deemtu muddeeti keenya arraabdaayidha muddeeni arraabuun beektaa. Ni arraabdaa Deemarra reetti. naqatte. arraabdayiif Wallaahi Timira kamiin mi'aawa? Mee kamitti arraabda timira kana doloo si barsiisnee bakka timiraa san irratti. Naan walitti daakisin jette galgala. Waan Sabinaan biyyanaan jettu hundaniin goraan. Deema. Aboo ish akkamitti arraabda bakkee ficcaanii keessaa baa wannaa jooytu san. Naddaftee. Maal naddabta? Baatii nagartuu dhiiga keessaa Dantaatee ficcaantii. Akkamitti arraabda? Ati fincaantu. Na dhagaye ammas waan takkaan beeka. Ta isii qofa osoo hin taane akka karameelli atti isiinis dirqama. Haa isii mi? Ni feeti ni feeti ni Yaa, qibsuu bakka. feetii usiin faa. Bakka. Silaa ni qibsanneef malee. Dumna yaabo. Wayyoo wada kamtu na fuudha. Yaa Oromoo wadanaa barbaada wadaaniif kaawwan. Dubbii karaa faranjii kutte. Oromoo faranjii taate. Faranjoomne anammoo. Haa odan taatee sanii sin Oromoo. Faranjoomne niin akkatti ooyin godhaafi. Maal ogoota? Konkolaataa kiyyaa. Maal ogoota? Wayyoo dubbiin as geessee. Yaa boga gaafaan guddadde gaafa warri keenya na barsiise Oromoon naan jaan aadaa kanaan qabdu aadaan si arruusichi gaafa fuudhe ulee fudhattee miise jalagaltuu jaanii miisee jaanii gaafan taltii didde ol seenanii cafaqanii dura qaban naan jaan. Amma kunoo dubbiin kutteeti godhee galtee riskoo. Dhagaye Khaalide hawaasa kasiinu. Riskoon sirri beeti. Hawaasa kasiinu Khaalide. Nama takka gaafa ati namummaa itti dhalooyte namni hanqasa kabaju ni beeytaami. Haya. Gaafa namummaa itti dhalooyte. Gin namni keenya irra guddaan ka miidiyaa irra si beeku ka miidiyaa irra si baru hundi miidiyaa irra taa'ee si madaala. Yunoo kanaa miti Khaalidee kiyya. Ilmi namaa wal arkee maalummaa namaa arkee madaaluma bakka akkasii madaalu malee ummata kanaa jecha saahiba kiyyaati saahiba ummanni keenya bar ummata yoo ati arkatte borumtaa si haasoonii ati waansa hunda fixxuu war. Si maraachan bar ummata akkanaati bar ummata yoo ati waan takka taayilaantii anteetiin gabbaaji taayilaantii antee arrabsan ati qofa osoo hin taane abbaan kan kee jalaan bahu haati tante jalaan baatu obboleeyyan kan kee Oromoon beektu saahibaati waan dabarsine. Maggee waan takkaan waan dabarsinanii dagatte biraazar. Lakki waan wayii si gaafadha bikka kanatti. Okay. Maammadoo suudii tukkatti noowwine ati biyya Faransii jirtaa himaatti kasi Oh waan biraazar animo an Khaalidee nan beektu saa. Ani waafi miti bar an intala sanin fede bakka saahiban
an oowwata Duba Sabrina nama fardumatti aananii fi timira nyaadhu neegi siin jette. no ani dulaan na dhage an ispoortiin dalaganii beektaa kaalite timiraa fi annan mana keessaan dhab Duba ma Sabrinaan no Sabrinaan jettee fi miti Sabrinaan foson taane ani yeroo hundaa'u timira nin fayyadama ganama yeroo karaachii deemu timira abbaa lama nin nyaadha nin deema bakka Lakki wayin si gaafadha ma bikka kanatti wayin si gaafadha Duba ma asumarratti akka malaa na godhi yoo kayyattu taate Sabrinaan tun akka malaati san sapaagaa sadarkoon qabu bar akkuma ati naan jetteemi footuma akkana godhan kunoo bakka hunoo kaameeraan akkana bakka maal injooyedha hunoo hangas bakka dhawaddaas jechiin Wayyo wanni ati itti naayimtu maal ni beektaa Sabrina Kiu jechuun amma kaaqee sheekaa roobe yeroo isiin addafu jechuun yeroo isiin addafu akka Oromootti ati dhalaa biraa akkas ni goota namalee kana ni taata hin jeen oo beebi maggee hoo ati bar dhugumaan dhugaa jetti yoo qabdi malee yoo qabdi malee bareechitee tolchuu qabdi malee ati akkana tolchitee nama mi'eessitee dhalaa biraa ni mi'eessita isiin nan dalle an kana yaa bagumaan gisee dhiiratee wanni kasii injirtu isii biraa isii exactly an kanaan fada bakka jireenya kanaa kana qofaan fada dukkana keessa taa harka akkana jee mee kam jetti akkam jetti riskoo jaaj godhi mee maggee gaafa isin akka jettu kam jettaati ammoo ati akkam isa sanii miti ati maali amma isin barumsa jirtanii akkasii miniqa qaali deedhiis qaama maati lakki anamma dubbii gartee fi dubbii meessitanii barra geeffachuutti jira yaabo okay achi galgala rafshaare dhaabu deemta lakki moo beey magan wal bira jirru an jaartii xiyya wajjiin jaartii xiyya magaalaa biraa jirti an magaalaa biraatiin jira awana raadhiisi qa dhugaa amma isin na dhagaye dubbii amma akkana gootanii amma Sabrinaan hin dhufee jirti. Sabrinaan dhiqattee dhufu deemsa. Wallahi. Sabrinaan asumaratti kana sini jetti illee Sabrinaan tana daranii tan sodaannetti asumaratti kana sini jetti. Ayyoo madaafni gurguddaan samii bu'ee dheeysaa. Dhufte hiraata godheetiin dhufaa jetti. Dhageessanii. Ayyoo. Oromoon faranjooyti. Kiu jechuun amma ka. Faranjooyne. Roobee Adaamaa dhuuf fakkaachuun amma ka. Sheekaa roobee mana hidhaa keessa jira akkana jaa. Mana hidhaatii kana jaa kunoo. Waan na jibbisiisu keessa ammoo dhalaan teenya gisee salamtu akkana salte kana wayi nama biroo maal. Wallahi biskoo tanan sin jehu jira bar akkana salte kana nama biraa tasaa isin yaade si asaltu sidalte. Ay isii sidale moo ummaa isii sidale. Ummaa isii sidale. No saayiba. Chaate aduu waa dandaabduuf. Dina raasaan saattaa saamur. Ifiifuu qabuquu ifiin godhini mataa isiitiifuu akkana na salte kana nama biroo salinga maalidha yoo tolchitee si kan taatuun deemtu. Atuun deemtu. Awwarisgo hoo baratiin tun hariifa gaafan siin jee ati bar ati wallahi silaa si fuudhee wallahi billahi. Miti. Maalin godha kaadu? An obboleetti dhaadhiis. An obboleetti dhageetti nakatti argatu. Dubai wanda ake gurbaa kan elchaan gurbaan gidaara raawwee jeebiya. Gidaara raawwee jeebiya warda gidaara ureetti diibata. Wardaadha. Miira yeroo sanitti. Wardaa yettaasa wardaan barasuma waliin jirti saahiba kiyya. Eeysaawwan mudhii gadi nama laamshawee wardaan. Wallahi ko billahi nama laamshawee gartee mi uummataa wantiin itti jiru saahiba kiyya maali kaa. Awa dhukkuba miila nama laamshamsan maali kaa maqaan isaa? Komaataa. Komaataa miti kan miila nama laamshamsuu jira bar. Faariji moo? Faarij exact moo. Dubbiin badde yaaboo dubbiin badde. Wallahi wa billahi deem video takka jala seen ilaali qotu. Harman qab. Video isi laal akkamini beeta asii gadiin bakka kana gadiin gartee. Wallahi nama akkana fakkaateen akkana. Maali gosa nama miila akkana dhaabbatu tokko ni beeta inni akkanatti. Akkana itti. Sampooliyoo namtittiidha.
Beena orda jani folora madanu nyati nuti sahiba folora barbanu qalde duga wal timna nuti rago rufe na samute yisan bashannan sisu fe na brother Rizko folora ni feta namni wardana Dis wardana ni nalala Rizko folora ni feta ati folora ni feta Rizko Rizko mar fete jirtiyar ani folora fadu ettela ani oromo tana sammu ishi videetin ibjalatti hide isana ka horitti ana jalatti hidamani etti sammuni si this is my mind abdiu dan fala tiktok regizan tawti qadu yaro mira kaysi jiru namni kunni shanna la uda gaba shawra dros sena التسبير كده Beena magar سدستشي sa اي kana burugana man ay gaddu arju wala khabajnu cuma narana badu gurba waraj qalide wo Sabrina carrahan arkaju kabdi sai babar Hai Sabrina nama anhe wallahi na sultan ni fida sahiba jarti ni fida tali baitami ni fida tare tu amma ni fida Sabrina ni fida wallahi ni fida din asir khilai san ul fude mana ke sande makana shower on jalan da ba sahib itqae hayay Sabrina kasih darani itu be Sabrina bakase tulalo donkas gubba oliga tu tatufu anga ba isin لا انا كبيت يوم طالت كبير انت اللي بيه خركوس يا خفت ديرو ماركه انت بيت والله michota kamal de ni baita Rizko ameshanti ya to mustaqiman ya diratti nam sindala idu dala na fesi sa dala na barbada ra etti beite somale jirtami somale jirtami dalam fera etti meshanti ya diratti nan dala idu makani se nyu jani beta sarchi gora wori dala na wori wana kasifet sartu shakurantu yetti mo shakurantu yetti da ara nuti warra ilman dadalun ti salamu da fena male kasim feno isin baka umata sani ga umata dala fe dusani nuti na sani balale fa nuti kunturu ma fena nuti kunturu ma raso le chunuti sani balale fa da ani mustaqima diyan fa mustaqima dan fedo banai so had intala si videti si ko paise ay amba mustaqima yoron sinjo bar mustaqima Sabrina malen tanam takkan farwara mustaqima ni beta asa Rizkot wallahi mutani sira afani sidala tisha gu connect nimbe khabar arkedin jira wallahi simun kuturi mi chosa nagarte wallahi Rizko na ta jir Sabrina wan fete atatu an Sabrina kulla sidin kulla akana kulla danda kulla kama sida himbare ne shepini sida panti khati nadro tu jirate intala derati woni injan malagerniti እና ሼፒ ቂጧን ብታየው ያበደ እንደዚህ ወገባ እንድስምጥ ብሎ ወላሂ Sabrina duguman Sabrina baredo oguntun si farsa oguma sirga itena barite Dua Sabrina dana gurba Hashim sanis ni fada Shaytichi sanis ni fada Majanis ni fada Amenyu khanu dia opsi me ya obbaleti vi sartu ana mutte hadati yan salu ati yo mutte qabate kiyar furadu ifsali mali namti nakana kuduro yan sin salu jay kuduro ya nugu sa kuduro Sabrina malen salu Yamo wari dala tani gurba jale tani wajat tani ibin araba fi bitan opsi me gisaka ti Khalid yaqiya mfrer hinaftu dala ma kana hinaftisa mali lucce harisi me ko manti si wanu machine barresi dun lal tani opsao mal barresi la tani nyu barresiti halli to nani sini magalara wonol tu jirras irar na balesi sigrate se kashbantu ko manti me jara ko teos اتريش بقرب بس نقر سيني هاي مالي بوتا نمتي تيتوس بالا نمتي تيف جلا بدي اكيد يا انا ما دينك سيفتشو بردا انا ما دينك سيفتشو نما غرتي نما ببرجتي مو بردا awo enyu delete godo yawo awo na de bisa mi kyo san comment to message in screenshot godo Alis once in game yun David bisa kan itu abo ta na bocol titi mal bay sin rafe de Rizkot
Yaaboo. Rizqoo gistak akkana jeeme Khalid yatilleen akkana jee gistak. Akkam? Akkanuma jaa hundi keessanuu akkana jee kaameeruma duraa siq. Ayyee deebi'aa bakka. Maaloo? No obsiisin harkisiisan. Ani micoota nan beeku ni beektaa saayim. Nuti nama miidiyaati miti dhalaa baalagee gartee mi dhalaa baalagee maal dhalaan akkanaa saayiba maali mee komantii tan dubbisi saayiba tanaa miti obsi. Komantiin ni mul'atu ree? Ni mul'atti obsi irraan kaati saayiba. Komantiin ni mul'attu kam? Ganaa tolchitee ganaa duun godhuu irra dalagu irratti barbaachisa. Yaa. Godaanaan ta khiyaar muxxee walii garagalchita keessa ni irra laalin. No, Rizqoo yaa hin beeku ni beektaa. Isaanii diizaayina jijjiire. Shawaan kan kaayaa diizaayina jijjiire. Ayyoo. Kana tamuttee doolaabaa. Kana tamuttee feed goote feed shamiza kaayyette feed taabara akkanatti dhumee waan adii takka baafata. Namtittii muttee feekii as jala teessee waan barreessin tana booda. Tokko maal jedhanii beektaa baggee? Oromoo harargee qofaatu kan baala geeraa jee Oromoon olii naamusa qabdi. Oromoon oliiti. Istaahil azim. Nuti bar na dhaggeeffadhu. Dhugaa isaaniitti harreen hin dubbattu harreen afaan ni qabdi harreen hin dubbattu silaamma nama dubbatan qabbaanii. Harreen hin dubbattu. Rizqoo waan takkaa jiranii beektaa nuti Oromummaa jennee Oromummaa nu moggaafame malee ilma namaati bani aadami. Si galeemi? Dhimma kan kee namni sirraa dubbatuun ta'u ati dubbachachuu ta'a. Mootummaa biratti fakkeenyaaf nama guddate biyya guddatetti dhimma kan kee reendibuu yoo sii kannan Khalid as deebii gis takka. Hayyee. Reendibuu kan ammoo beeylama kan kee namni biraa bakka kan kee dhaquu ni danda'a. Hin danda'u. Duuba maaliif mataa nama nyaatan Oromoon tun maali saayiba kiyya? Amma isaan akka jaallaan Oromoon harargee tun baala geedha. Oromoon harargee fi maarri siyaasaa kutuun saayiba maali ilmi Arsii yookaan ilmi Jimmaa akkana godhatu hin jiru. Intalti Arsii yookaan intalti Jimmaa akkana godhatu hin jirtu beeyin magan jee katame tokko jala. Daran warraan gidaan akkana tuqaa eeggatan harargee isii salamtu takkaan agarreen. Harargee muttee kannatu takkaan agarreen. Ummata jara kan daqiiqa takka dura taa'uun dandeessu deettee ifii fuulkeedhaan si haatan ol kaanii wallaahi laziim. Daqiiqa takka warra ijaazaa bilaa. An dubbachuuf hin beekte. Ana jecha waraabamtee miidiyaa irratti gadhiifa. An miidiyaa irra gadhiifamuu saayibaanaaf kun nagariidhaa biraa nuti jireenya fi akkana dhiibnee dirqina siin keenya kana anaa wajji jettee bar sila anaa wajji jedhu qabdi. Anaa wajji haasa'uu jaan malee silaa isin anaa wajji jechuun qabdu saayib. Nama barnatin nama waa takka lakkoomsuma kanaan ol keetuma deemu. Nama akka Oromoo jira saayib horii. Rizqoon tun afaan isiiti maal jettanii beektaa guyyaa takka Khalid ani wallahi jecha kan kee Rizqoo siifin quudhaa baran. Ani yooniin hiqaama uffadhee akka ilmoo namatti taa'ee viidiyoo kana akkeessa taa'eeti namni 10 na jalan taa'u jettee. Fedhii isiiti ammas fedhii isii an fedhiiti waan fare dalaguu mirgaan qaba Khalid yattis akkasuma mirga qabdanii beektaami. Sandoga. Rizqoon tun akka feetti yoo mirga isiitiin akka feetti taate horoonni takka harma isiin argin dhufanii mee xiqqoos jee xiqqoo. Bo Oromoo gaafa dubbaa faanti laafii dorka yoo Khalid. Hoda. Mana jalan mana dhibba lamaa jiranii ni agarsiisa. Yaa zayituunas bee jaanii fitiraa bukeessi as bee. Kana isaatiin qaama biyya huccuun irraa yaasee wayyaa soo mana keessa deemuu diina maneetti. Zayituuna kunoo si jaanii gaara lama waliin lulu jiran as bee zayituuna. Rizqoo na dhaggeeffadhu. Wallahi ani dhalaa gariirra sin akkana sin jaa maaliif ni beektaa? Ati normaala teessee buhaaraa nufataa godhu daawwachuuf nuti teenyee si laalla malee nama garii kaas miseenjaraa fi immoo dirgim godhee jira saayiba miseenjaraa fi immoo dirgim taate ni booya nama galgalu imilmaan buusan akkatti yaa rabbi uummata san nutti hin fidinii si galee. Ati bar namni siita ijoolleen dhalaan harargee aadaa uffattee mana keessa ittiin boontu teessee akkana gochuun maal rakkoon qabu kun normaala. Me kam goote be? Akkana godhuun moo normaala saayiba kiyya. Wallahi normaala maali waan isiiti. Normaala saayiba kiyya.
Maqaalee bisa irraanfadhe Kanagin zaytuunaa namtittii goggoytuu harmisa soomiti lafeen hin sossooneta. Ni kanaaf akiyya kana wallahi. Way zaytuuna waa goggoodii zaytuunas bayi. Anarra kutee tokkoniin kanaaf Hookuno riskoon harma tokko siisan hitiiqootti. Liggasaas namni daf liggasaa kulan liggasaa kanaaf yaa nama. Hootu kana riskoo kana bikkee lamatti edda murtee fi keessaa kootu as bayi gurbaa. Dabbalee nama tokko irraa barbaanne itti keenya. Way zaytuuna. Zaytuuna bayi wallahi waan godhu harmatti viidiyoo qullaa harabbi harmatti hin beekin geelee isaa sahin harkee maqaa gaafa hin kaasnu garra isin jecha geelee inni loleefsan ka waan harma jaanan viidiyoo isirra No, ammas waan takka walii himnuu mee ijoollee jara keenya mee nuti. Aduma riskoo viidiyoo wardaan olee harkaa qabda. Khalide. viidiyoo wardaan olee viidiyoo faayee jiru viidiyoo nama meeqaatiin na bira jira. Waa ka wardaan olee harkaa qabda. Assalamu alaikum. Addeera fadda harka keenya. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Na dhagayi waan biratti yaadin gin siifin ergoo naan jette namtitti xuzbaallaa gaafa harmi isiitti ko as bu'e namni maakinaata harma if waraabuuf ni jira riskoo. Inni maa if laalu daawwitii mana keessa jirtu. Zabana daawwitii mana keessaa dhumte yookaan zabana daawwitii mana keessa jiru Na dhagayi wardaan wanti riskoo na dhagayi. Amma isii qullaa harkaa qabda. Isii qullaa dhiira ammaan lalu jirtu laalla dabbaan kiyyasii akkana jira kunuuti itti bakka akkasitti. Yaa warra birraa si gaafata. Warabbal kaabaniin qaba. Awoo akkami silaa kan godhu Khalide. Isu dhugootu jiru mana asuu jirtu noo. Aboo na dhagayi baga dhufti amma usaa gaalaa lamma isi. Ayyee riskoo na keessa seenin atis na keessa seenin. Aboo bad boy na dhagayisa. Jinaga. Gaafattii dhiyoo naafi atii fi wardaan laayifii qabu jiru. He called me something. Na dhagayi gurra qalbii qabu na dhagayi. Yeah, I have wrong head. Yeah. Gaafattii gaa gurra. No. Gaafattii yoo na gaafa naafi wardaa fi ati laayifii irra turre maggeen kun dhufee gaafa wardaa wajji wal lolu. Laayifii irraa hin beebar. Ni baatee ati. Aye. Naaf dawwaltee mi ati. Anasi dole. Yaa ati naa dawwal. Aye. Nutiin ati waan aan jechuun jiru namni laayifii irra jirta ati. Dhagahanii yookaan waraabanii mucaa kana ergan. Mucaan kun amma si himate maal jee? Maaliif wardaaf deemee wardaa wajjiif maaliif wardaa cinaa dhaabbatee naan lolee maaliif wardaaf bahee Maaliif jecha naan jee maggee qoy ani ilma dhiiraa akkasaati maaliif dhalaa jee waan aan jee siin jee. Waan ta'eef gaafatiin Khalidee fi guyyaanaaf dawwaltu san jiillaan akkanuma daayirektii guyyaanaaf dawwaltu guyyaa anaa fi inni wardaa jee miidiyaarra taa'u jirru kan inni bee anilleen si biraa bee maal jetteeni jee wardaadhaan jecha akkana namaan jaan jee inni dhagaama. Ayyee maal jetteen? Sindaga saabii. Maal jetteen haa himi maal jetteen? Wallahi yaadadhu saabii wallahi waan ture yaadadhu. Yaadachiisaa dhageeffadhu. Amma hundara saabii yoo si balis dhiifama naa godhu dhumee jira. Ayyee wanta rakkoon qabu bar anamba reefuun tansiif Khalidee wal biratti harkeetti si galee maaliif abbaan nama duubaa nama gaafatan ani akkasiin yoo ati akkasiin bee gin lammaffaa deebiititi wanni ati eetti isaan fokkottuudha jee ganaa ilma dhiiraa yookaan ammoo nama saayiba keetiitu yookaan nama wal beeytu miidiyaan xiqqaadha saayib miidiyaa jecha waa hundaa Okay. Ayyoo wanta akkasiin jedhu dhiifama naa godhu siin jedhu godhu ittiin beeku waan dabalasi. rakkoon takkan jiru rakkoon takkan jiru. Ayyee. Maqaa namaa dha'uu laalala maqaa namaa dha'uun seeraati abbaan difratii qabu maqaa namaa haa dha'u an difratiin namaa wajji wal loluun siin qabuuti miti yoo ati deengadde mucaa kanaa jettee lolteessan viidiyoo sii qullaan harkaa qabaa siin jetti riskoon akkam jetta. Jotam. Wardaa. Naaf hin galle. Wardaan oolee isii qullaatiin viidiyoo sii qabaa siin jetti riskoon. Wardaan isii qullaa viidiyoo naa qabdi. Viidiyoon harkaa qabaa jetti. Wayi viidiyoo hamini naaf hin galle. Idda geesso. Gabadha waan soo qarxina dhaabaa viidiyoo akka hayyaa. Moobaayila keessee qaama qullaa ifi namni lasaw akka nama erguudhaa deemu. Wallahi qaama kana qabnaa jettee kana dabbaa qabattee. Ati qaba viidiyoo san qabdati.
Faaya jiru haa ta'eettuun qabata faaya jirudha. Ani tana keessa nanneen assalaamu alaikum iddisi hunda isiniin kabajaa isiniin jaladha. Maa keessa jirre isi jetteetu mucaan keessa jirre. Yoo gadhiiftan anjanii ijoolleen teenya namoonni ijaan malee ijoolleen naakannitti ijoolleen teenya sani asirran hojjetan malee viidiyoo lachuu silaa qaata amma tafaayee jiru dhiyeenya ganni baatini agartanii. Kuma diidam qaba feesbuuk ni xiyyaa dhawu magaalaan itti oogusu. Anshare ni godha. Kopiliin bata kan kopiliin kisi godha. Wallahi na eeggadha maaliif tiktaaka kiyya qabattee taa'u ni jirti kaallittiin san tiktaaka siidhaa maallaqa irraa naa baasi jeetiin Na dhagayu riskoo na dhaggeeffadhu. Namni keenya ni bataraana waan keetii deebisu dida. Ani siifin jira si duubaan jira ammas qabrii haadha isaaniiti. Wallahi billahi. Ani mikinaan ni khaalide. Wala TikTok akkasaan godhanii deemuun jira la TikTok kuma 250 qabu maallaqa doolaara 400 keessaa naa baasi jette kanne wala TikTok nambaraan itti kanne email jijjiiratan na jala baafadhu jan abbaan email jijjiiratan riskoo keessaa darbe wala 400 wala TikTok harka qabatee taa'uun jira TikTok wallahi manguddoo ergadhe naan kanni tutaanaan isiin ammuxxee asirraa afuula fide sodaa abbata addunyaa rawaan sodaa maleen qabu. Silaan kafaleen in erkaafi obsi komantii takkaan si dubbisa. An riskooni silaa kafalee ammaan tana kafalee waan isin barbaadde kafalee akka isin na ergitu nun godhaa gir riskoon ammoo maallaqaan jecha ani maallaqaaf waan akkanaa na ergi jeen gaafadhu riskoo. Maaliifi yoo walitti haajamne naaf riskoo wal bira jirra saahiba warri maallaqa ittan isin maallaqumaa fi uraa lamee sanume ummata akkamisa uummanni haani. Warra khayrooti. Warra khayrooti akkas jeessan warra khayrooti. Du'aa qabani maallaqa kana. Amma na dhagaye. Amma ati meeshiin godhi riskooti yawaata akka shaafin jeenni jira nuti. Halkan itti rafnaawu. Amma isin dubbii gabaabduu viidiyoo namaa quunnaa ittanii jala sarartanii jirtanii. Chaaboo saayiba keenya irratti jira. Abbaan qullaa firraa waraabe nuti maa sassanna. Maali silaa ambar gaafuma dhiyoo sanii maal jenni beektaa khaalide namni daawwitiin mana keessaa dhabamee daawwitiin zabana ammaa kana mana keessaa dhabamte an iflaalu fi waraabee itti bareesin ati agarkiteemi an iflaalu fi waraabee namni iflaalu waraabu yaa Oromoo teenya walaa qabannu an viidiyoo Oromoo taqullaa deemtu waa garaan nan danda'u. Yaa ijoollee amantaa kabira riskoo ijoollee ta'ee ta'ee amantaa jira tana na wajji ilaalaa gurraachi tana na wajji ilaalaa jechuudha. Ijoollee santu na erge ijoollee san erganii ijoollee santu na erge tafaayee jiru moo UK irraa na ergan. Bo kalara bar amma qaamni riskoo laal guutuun isaa adiidha.